Situ antak kiti deh jete. Antak kami deh jete baru tuh bisa ya kalau benar natural fete. Maksa dia wandu berarti sedih ke aku kab. Lah ya cuy nih. Himboy ini di sini bak. Kaya anak na dugu. Di himboy namanya. Anak dugu ba? Habuk ya anak. Garu nyatanya nih duga sih coba. Ya cufi wakil daftar kan supermarket saat ini dia biafur. Bana wa itu raisa. Demne binne fo mina ruza gochu. Live ki yarra si affera wa ita ruza go. Har. Ya? Wa ita makaru zaka san hindan da wamza. Indomie dan fifa cufi shi. Amma ulunje ulala. Ila kuno ani wallahi لو لك يا سي حفظ الدنيا انا رجل انا تفكات استغفر الله همزه والروزه وجالتي نالكا وسوغا تكو جال روزا كو دوكا نالكا واتي دوتي Sila sore itu tuh. aku Itu aja rusak kawat, terak kawat. روزا ماليمبي روزا مالينيات روزي نسرچو روزا الى يوم القيامه ديس ايا مالكا وسواشتي فكس جت استغفر الله Masih ini jenne, awal banana deh hati itu nih kuftu malah ya boy. Jecel lah padahal ra ilmu nama tinjan. Akka nama tijani adat tele siji, yang kuftu boy. Why? anjirami rakon itasan itu magamada Dhaggeeffadhu osoo ati qaamaan na bira hin dhufiniin namoota jaartii ibjala kaanii ciciisanii miti namoota jaartii irraa horatanii miti namoota kam caalaa bargabbahee laphee dhaadhee jaalala eenyuun ibsanne barsii ibse sanuu hawaasa irratti aan ta'in quftu ati. Ani miti suni dhugaadha na gammachiisa. Silaa barsa silaa guyyaa tokko namaa gaa ture bara nama qo'ee jechuun namarra quufa osoo ta'ee wanni san nama quubsa ture bara. Ara gabbeel bar laphee dhaadhee ashitti allaa biyya kursiifaa darbee intee irra maraataa ta'e bara maraataa mi garuu haa hin quuftu. Dubartiin galatan beektu jedhe akka dubartiititti. Nammoo itti sawwatatiin aan jettu sagalee san muradhee kaayadhee hiriyyaan tiyya ta'an keessaan ittiin ergine hin jiru garaa jaraa goba. Innaa Akabati har'araan dubbisiin gubadhee naan jette wallahi jaarsaa sii qabdi biyya tana keessa har'araan dubbisi yoo sagalee sana ergitaadha qabdi na sun wallahi sun akkuma jiru ta'ee si qofaa waan san qabamu amma icciitii dhalaa baaste bakka sanatti icciitii tana baruu feena si qofaa waan san qabamu dhalaan hundi osoo harkattee ni feeti. Abboon alaan dhiiraan faarfamuun feene hin jiru ima sobdi malee. Nui mira kenna dhugaan ibsan nu jedhe akkasin nube yaa uccitii kennan baasnu ishii hin baasu ati bar ilma dhiiraati hin himu ishii waan dubartii hin himu. Walumaa fayyadani icciitii maashaallah. Hin himan nu mira kenna dhugaa akkanuma isin gubaa jiraan. Ishii duuba ijoollee dhaamaan dhaamtaaf teetii gabbee namni baroode akka maraataa si ibsa osoo maraataan ta'ini akka maraataa si faarte osoo maraataan ta'ini ijoollee dhaamaan dhaamtaaf. Kanuu ibsillee akka ibsettu kanuu ibsinillee akka ibsinittu hin muccitiishi maal wallaati sobdee citii dubartii namaa. Dhagaye ammallee kana ilaa dhaggeeffadhu gaa. Ganaa kana daran gabbee akkanaan si ibsu yoo barbaadde dhaggeeffadhu gani feetaami. Ganaa kana daran guutuu amma osoo hin ta'in ganaa madarakii wayira dhaabbadhee bakka afeerraa gurguddaa wayira dhaabbadhee akkan maqaa kee kaasu gisee hunda yoo feete icciitii baasu qabda icciitii hunda. Faaruu ati nafaasise keessaa kun tiktaakaa yuumi tiktaaka ati zokkee anaaf si'i madarakiin kenna yaa'u nama baay'eetu yaada ofii nu laala malee barsila rakkoo hin qabu. Waan kiyya haasoyte keessa ka akka malee gaafati waan kiyya haasoytu yaa aki algaa kanarra kopheen deemee obboleettii takka uf jajee wallaahi dhugaa siin jedha uf jajee laali jedhee nama hunda dhageessisee nama hunda keessaan erge wayii takka hin jirti. Gaafa ati daawaa gootee achi Sheek Hamzaa fa'aa waliin Sheek Hamzaa ka Ameerikaa dhufan san. Naasir Hamzaati isaan waliin daawaa gootee achi uummata san dura dhaabattee
wayyo anta madrak mariin taata baay'ee ummata san dura dhaabattee ashittiin tiyyaallee niitiin tiyyaan dhufti arusarra jiraatatti jettu inee mana keessa fiinee wallaahi guyyaa cidhaa kiyyaata fakkaate wallahi dhugaa suni oh my god even gaafa si aaruu barbaadu iyyuu sagalee masa baay'ee wanni kun wannaa qaba paaworii qaba faaruu natti na faarsitu yeroo na faarsitu saniif osoo hin ta'in gaafuma akkan waliin mufannee wanni gariin na aarsu dafeetumaan fiigee masheen mobaayilii tiyya guuttamtee mi amma fiigeetiin sagalee kee waan badu bakka dhugaa siin jedha wallahi viidiyoo akkas bakka na faarsu kana mummuree kaayee yoo ati na aarsitu waa wayititti yoo aaru even jirumatti iyyuu akkanuma waa wayiti yoo aaru kanumatti taa'ee ilaalee Jamara si aarsee beeka? si maafuu osoo hin ta'in bakka naarbaa jiruun nama aarsiti namni jaalateen aaru wayituma aaru iyyuu barbaadu jireenya kee keessattuu bakka viidiyoo akkasii sanii yoo qabaatte yookaan si kolfeetu wayimcaa kana jedhee maqaa kiyya akkana bakka gana kaase maqaa kiyya akkana nama 2,000 kaase 3,000 kaase 4,000 kaase bakka wallahi dhugaa siin jedha. Sana baasuudhaaf na fayyadeera. Kuni dhugaadha. Amma bakka haa deemnu ka. Haa deemu an. Mee jeneraalii tokko maal galtii baaroo nu haa jedhu. Deeme inni filaaworii ergataa ture. Bakka yookaan galgala dhufna. Bakka enjoy take your time bashannaan ishee. Shiba. Allah الشباب هذول قاين باسدي سبحانه وتعالى اصبر نفسي تا يوفيت دي بقى من فيه تركون قبل يوفيت تايم تندبي قبل باين وما جانين بانا مركو قبل يا مجي وانا غريم برباديني ديم غاما غريمتي بايزوي باين ونجدين ديم نركون قبل نوتو غندنا ما دفي بانو من كينا بقى سجالة Adeemnu. Lakkii bakka si jaaladha. Si jaaladhaan tun dhuma dubbiiti deemiidha bar. Si jaaladhaan januu. Leela kun gab jedhe adeemnu mobaayila tuttuqaatta. Lakkii yaa rabbii yaa. Ay galaan. Maqaa diibii cufa. Noi tadi tinggal tu akkanatti. Jechuudha. Laana waliin kun gaarii mi barni jiraan. Kun gaarii. Boqonnaa odeeffannoo gaariidha ni jira. Makka buleettiin xiyya takka galte haa deemu.